Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Firii Himaan. Kun chaanaalii Firiimaanidha. An Firiimaan yookaan Sabaamboon Firisaa namni hin beekne yoo jiraattan baraa jechuu barbaadeetanii namoonni chaanaalii koo kanaan dura subscribe gootanii hordofne akkan hordoftan jedha. Chaanaaliin Firiimaan yeroo ammaa kana gara YouTube'itiin kunoo bakkuma jirru teenyee jechuudha. Ergaa waan qabnu waa hundumaa jechuudha gara YouTube chaanaalii Firiimaaniin dabarsuu jalqabneera jechuudha. Egaan chaanaalii Firiimaan hamma dhumaatti viidiyoo isaa guutuu akka daawwattan yookaan immoo ergaa achirraan darbu akka daawwattan kabajaan isin gaafadhan jedha. Viidiyoo koo isin affeeriira akkana hordoftan. Akkuma beekamu jechuudha waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabatee yeroo hundumaayyuu dhukkuba kaasuun jabaateera nuti yeroo hundum bakka hundaa miidiyaa guutuurraa saamaraa yeroo isaatis akkaataan itti haasa'ame yeroo isaati waan ta'eef hundumti keessan bakka mana jirtanuun bakka jirtanuun du'aayii walii godhaa isin of eeggannoo karaa ogeessa fayyaatiin kenname hundumti keessan akka bahattanuun isiniin jechuu barbaada. Egaan amma wantan isiniin jechuu barbaadu wanta tokkorraa isiniin jechuun barbaada. Innis maanni nuti ofitti amanamummaa fi inaaffaa fakkeenyaaf inaaffaarraan isinii dubbadha adda. Inaaffaan wantoota ilma namaa doomsan yookaan wantoota ilma namaa duddubbata hambisan keessaa inaaffaan isa tokkodha. Yoo amma kaatee ati natti inaaftee yookaan ani immoo sitti inaafee wantatu inaafte wantan inaafe sana akkan taane ta'ee jechuudha. Wanta kanarratti yoon waan hin taane sitti yaade ilma namaa kan duddubbata hambisee yookaan wal ficcisiisu inni kaan inaaffaadha. Inaaffaan jireenya ilma namaa keessatti wantoota jiruu ilma namaa diigan keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan immoo jibbaa ollaa keetiiti. Ollaa kee yeroo wajjiniin jiraatu keessatti ollaan maal akka ta'e, ollaan siif maal akka ta'e, ollaan ollaadhaaf maal akka ta'e, ati ollaadhaaf maal akka taate baruu yoo barbaadde ollaa sanaaf waan gaarii ooli. Ollaa sanarraa immoo waan gaarii eeggadhu jechuudha. Inni ati naaf kenni waan gaarii an siif oolee naaf ool jechuurraa inni siif oolee jennaan akkatu abbaa barsiisaa isaa akka taatetti inni nu ragaasiif baha jechuudha. Kanaaf ati jalqaba namaaf waan gaarii oolii ollaa keetiif waan gaarii oolii ollaan immoo siif yeroo sanatti waan gaarii ooluu danda'a. Kanaaf maalummaa ollaa gara sanaan baruun dandeessa jechuudha. Ollaa wajjin buna dhugdaa, ollaa wajjin du'a dhaqxaa, ollaa wajjin bakka gammachuu dhaabbattaa, bakka du'aa dhaabbattaa, wajjiniin qabartaa. Ollaan keessiif toodha riqicha jechuu barbaadeetanii ollaa jechuun akkuma beekamu namni hin beekne hin jiru. Ollaa nuti hin qabnaa biyyaa ilmaan baadiyyaati. Magaalaattis ollaan bunaa jira, baadiyyaatti immoo silaa beekamaadha. Yeroo buna danfifatanii dhuguudhaaf jedhan buna yeroo danfifatte ollaa kee waamtee wajjiniin dhugdaa. Yeroo waamtee dhugdu sana keessatti ollaan maal akka ta'e barte jechuudha. Kanaaf maalummaa ollaa, maalummaa namummaa, maalummaa biyyummaa namni walitti ida'amee ganda keessaa dhalate guutaa. Gandi walitti ida'amee aanaa sana bakka bu'a. Aanaa walitti ida'amtee godina bakka buutii. Godinni walitti ida'amtee naannoo bakka buutii. Naannoo walitti ida'amtee maal taati? Biyya guutuu taati jechuudha. Kanaaf jalqaba nama lamarraa ka'a. Nama lamarraa ka'a yeroo jedhu wal jaalalli nama lamarraa ka'a jechuudha. Jaalala namni hin beekne jiru. Jaalala hunduma keessantu faarsaa oola. Kanaaf wal jaalalli nama lamarraa ka'a. Erga wal jaalalli nama lamarraa kaatee wal jaalala nama lamman kana keessatti inaaffaanis akka jiru beeka. Ati kan mo'achiisuu danda'uu qabdu jaalala sanadha. Amma fakkeenyaaf anaaf nam tokko wal biratti wal jaalala
isa jennu faarsaa jechuudha. Akkuma jaalalli jiru inaaffaan jira. Kanaaf isa inaaffaa sana gara tokkotti jal'ifnee osoo jaalalicha irra keenyee uummata kanaan wal jaallannee akkuma nama lamaan kaanee nama biraa uumne nama sana keessatti ganda uumne ganda keessatti aanaa uumne aanaa keessatti godina uumne godina keessatti naannoo uumne naannoo keessatti biyya uumaarru kanatti osoo jaalallee akkasiin deemsifne gaariidha isa jedhuun qabaa. Jaalallee uummataa wajjin qabdu ati yookaan immoo jaalallee amma biyyitti jirtu jaalallee naannoon itti jirtu jaalallee gandi itti jirtu guutuunis iyyuu kan inni madde nama lamarraa jechuudha. Nama lamatu irraa madde sana hunda wal ga'e. Akkasumas immoo inaaffaa yookaan jibbaan kan dhufe nama lamarraa. Gaafa jalqabaa nama lama wal jibbee erga gaafa jalqabaa sana namni lama wal jibbee jibbaan sun nama lamarraa kaatee nama lamatti darbite nama afur guutee namni arfan sun nama afuriin gahee nama saddeet guutee namni saddeen sun nama saddeetiin gahee nama 16 guutee akkas akkasiin akkuma jaalallee babal'ataa deemu jibbaanis daran babal'ataa deemu. Kanaaf nuti immoo kana keessatti maal gochuu qabna seedhu hundumti keessanu jechuudha. Bakka jirtanutti meemee jaalallee maal akka ta'ee fi jaalalli bu'aa maalii nuuf qaba isa jennu dhaabbannee ofumaa keenya mataa keenya hojjechiifnu haa yaadannu jechuudha. Jaalalli maal akka ta'e baruu jibbaan immoo maal nutti godha isa jedhu bakka jaalalaa sana buusaatii jibbaa fi jaalala wal bira qabaatii yoo jaalala baay'iste bu'aa hammam argattaa yoommoo jibbaa baay'ifte bu'aa hammam argattaa yoommoo jaalala baay'ifte miidhaa hammamii sitti dhufaa yoommoo jibbaa baay'ifte miidhaa hammamii isa qaba jedhu bakka tokko toltu fuudhaatii isinumti mataa keessanii dhaabbadhaatii meemee daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 4 dhaabbadhaatii yaadaa jaalalli maal akka ta'ee fi jibbaan maal akka ta'e yookaan inaaffaan maal akka ta'e isa kamtu miidhaa qaba se'e. Jaalala akkuma jettu nama lamarraa kaatee akkuma nama lamaan kaate sanatti akkasiin dachee kana wal geessee dachee kana dhuunfattee yookaan immoo namaa walitti si fiddee namaa walitti si ijaartee si jiraachiftu hubadhu. Jibbaan immoo akka inni nama lamman sanarraallee si diigu. Akka inni namatu itti dhaquu barbaadu irraa si fageessu. Akka inni namatu itti dhiyaattee yaada wal jijjiiruu barbaadu irraa si fageessu ofumaa keetii of bira kaayitii wantoota dabarsite wantoota karaa jibbaatiin dabarsite wantoota immoo karaa jal'aa tokko yookaan karaa namni sirraa fagaatuun dabarsaa dhufte dhaabbadhuutii daqiiqaa 3 fi yaadadhu. Wantoota jedhaaru kanarraa namoonni na hordoftan yookaan immoo namoonni wanta kana dhaggeeffattan bu'aa guddaa yookaan barumsa guddaa irraa argattu. Maaliif jaalallee hammam nu miidhaa jibbaanoo hammam nu miidhaa namni hin beeku. Amma fakkeenyaaf an nama jibbu yoon ta'e nama jibbu yoon ta'e gaafan dhukkubsadhe namni jalqaba wanti inni ittiin na yaadatu waan jibbaa sanaatiin jechuudha. Jalqaba kana inni na yaadatu waan jibbaa sanaatiin. Kanaaf hundumti keenya waan jibbaatiin yookaan immoo wanta ta'e yaadatamurraa yeroo dhukkubsattan nama sana nama gaarii nama akkam namaa yaadu nama bakka namaa beeku nama namummaa beeku nama jireenya beeku nama gorsu jedhamte yaadatamuun ulfina hin qabu? Qaba. Akka kootti qaba. Akka keetti hin beeku. Kanaaf isinis akka gaariidhaan gaarii yaadatte yeroo dhukkubsattan akka gaarummaa yaadatamtan gaarummaan keessan faarfamaa. Namni sun nama gargaara. Namni sun rakkina namaa beeka. Namni sun ulfina namaaf qaba. Namni sun nama kabaja. Namni sun waan namni nyaatee quufuun se'u. Namni sun nama gaariidha. Nama namummaa namaa kabajudha. Nama of beekudha. Nama of ta'udha. Namni sun nama gaariidha. Nama baay'ee gara laafessa. Miskiina namaati. Jedhamtee yaadatamtu sitti hin tolu? Anatti hin tola. Sitti hin beeku. Namicha Rabbumti haadhiisuun malee namichi sun nama hin taanedha. Namichi sun nama hamaadha.
yeroo hunda nama hamata, yeroo hunda nama jibba, yeroo hundummaa immoo wanta ta'e geppoodhaan na dhiiba. Waan an qabullee akka inni saamuu barbaadu dhageessanii tumti. Garuu maal rabbumta dhiisuuf malee namichi nama hamaadha. Nama maalummaa namaan kabajne, nama eenyummaa namaan kabajne, nama fayyaalessa lafumaa ka'e nama jibba. Inni kubeettanii am dhaynee gaafannuu gaa gaafachuudhaan inni jettanii akka hojii isaatii illee kara sana hin baanu. Namichi kun nukku beektanii am jedhamarra deddeebi'ame maaliif sitti fakkaata? Wanti kun akka jedhamaa jiru maaliif sitti fakkaata? Mataan maaf sitti qabatama? Maaf sitti naannifatama mataan? Maaf garaan sitti dhukkubsatama? Maaf sitti jedhama? Utuu nama jaalala saaqee keessa bahee jaalala barsiisee jaalala bakka hundatti facaasaa deemu taate akkasii yaadatamtaa? Yaadatamtu. Osootu bakka bakkatti nama jaalala namatti jaalala nama barsiisu, nama gaarii namaaf tolu, nama tolu ooltummaa baay'isu, nama bakka namni kufee dhaqee nama kaasu tuutu taate wanta kanaa siin jedhamaa? Hin jedhamu. Gaafa tu duute yoo tu nama baddaa taate gaafa tu duute maal jedhama beektaa? Maaliin si yaadatama qabrii kee bira yeroo dabarfatamu? Qabrii kee bira yeroo dabarfatamu jalqaba kan mataa namaatti dhufu ajaatu namaaf ooltedha. Waanatu namatti yaadaa turtedha. Inaaffaa keeti, jibbaa keeti, hamii keeti, cunqursaa keeti, arraba keeti. Kanaan yaadatama. Qabriin kee illee kanaan yeroo bira dabarfatamu kanaan yaadatama. Kanaan yaadatamuun sitti tolaa? Anatti hin tolu kokooti. Garuu immoo situ nama gaarii taate, nama namaaf waa yaadu taate, nama yeroo kana nama bira dabarfattu kabaja namaa qabaate. Yoo ta'u araatti, yoo namni sitti dhufe, yoo ta'u araatti, hangafti kee yoo dhufe, yoo tu jalaa kaatee teessifte. Yoo tu yeroo namni dheebote daftee bakka jiru wanta wayii fiddee kennitee fi dheebuu sana baafte. Yoo yeroo nu beela'u wanta qabdurraa jechuudha hoo itti fiddee fi kennite. Bakka teessutti illee yoo nu dhukkubsate kaaftee wanta ta'e maal taatan maal taate anaa dhukkubu maal jettee bira dhaabbattee gargaarte. Yoo tu kabaja namaa qabaatte, yoo tu ulfina namaa qabaatte, yoo tu haadholii karaarra deemtu argitee baasiin baattee jirtu harkaa fuutee deemtee tabboo wayii baaftee fi hoo ankara kanan baara ati kara kanaan bahe asiin siif ga'eera jettee itti kennite. Yoo muu dandeesse yoo tu fuutee manaan geesse. Qabriin kee kanaa yaadatama? Akkasiin miti gammachuudhaan yaadatama. Qabriin kee akka hojjetteen hojii kanaan si yaadatama. Akka duraan yeroo jibbaa qabdu sana nama jibbaa sanaan hin yaadatamtu jechuudha. Kana hundumaayyuu sammuu namaatti dhaga'amaa deema. Kun hundumaayyuu miira keessa gala. Kun hundumaayyuu qalbii keessa galchee namni sitti gammadaa deema. Wanta hojjetteen si yaadata ilmi namaa. Qabriin kee innatu qabbaramtee keessa jirtu biyyoon jechuudha. Biyyoo dhalaa wanti biraan jiru. Yeroo bira dabarfatamu hojii keetiin si yaadatama. Kanaaf bakka jirtutti jaalala, kabaja, ulfina akkas sana babal'isi malee wantatu bakka bakkaa jibbaa faarsitee jibbaadhaan olitti baatee jibbaan olitti baatee namarra yookaan nama arrabsaa ooltu yookaan nama abaaraa ooltu yookaan inaaftee namni sun akkanaa maaf akkas ta'e utuu akkas ta'e utuu du'e utuu dhukkubsate wantatu jettuuf hin jiru. Na dhaga'i ergaan kun hunda keessaniif ta'a. Hunda keessanii ta'a. Dhugaan isinitti maal? Ergaan kun hunda namaa kan walitti qabatu malee yookaan nama tokko yookaan nama lamaaf miti. Nama lamarraa wanti ka'ee addunyaa kana wal ga'e. Nama lamarraa wanti madde addunyaa kana wal ga'e.
Jibbaan nama lamarraan jalqabee addunyaa kana ilaa kana xureessaara. Addunyaa kana miila tokkoon dhaabaara. Addunyaa kana irriiba dhoowwaara. Addunyaa kana raasee jechuudha. Akkasiin jiraattu yookaan akkasiin dhabamtu akkasiin jiraattu kan godhe jibbaa nama lamarraa ka'edha. Addunyaa kana kan qabatee jiru jaalala nama lamarraa ka'edha. Addunyaa kana akkanatti qabee of keessatti maksee akka as keessa kaawwatee ilaa jaalalaan ilaa kana godhaaru jaalala nama lamarraa ka'edha. Kan addunyaa garii wal kabajee jiraataatu jaalala nama lamarraa ka'edha. Wanti nama lamarraa ka'ee addunyaa kana wal ga'a. Nuti nama lamarraa dhumna. Addunyaa kanarra kam gabbu'e yeroo jalqabaa hin beektan durbaaf dhiiraa achirraa dhufne. Akkuma achirraa dhufne wanti badaanis gaariinis jarumarraa dhufe. Ajaanis gaariinis achumarraa dhufe. Nuti immoo kamitti irra caalaa fayyadamaarra jal'acha fayyadamaarra yeroo hundaa jibbacha fayyadamaarra yeroo hundaa kun maaf ta'e jennee hamma yoonaa of hin gaafanne. Maaf akkana ta'e jennee hamma yoonaa dhaabbannee of hin gaafanne. Bakka jirtanutti mee of gaafadhaa. Wal gaafadhaa of gaafadhaa. Wal kabajaa wal ulfeeffadhaa. Wal jaalladhaa. Ollaa akka qabdu yaadadhu mee. Hiriyaa akka qabdu yaadadhu. Hiriyaan kee maal godhaa oole? Guyyaadhaa maal godhaa oole? Wanti inni godhaa oole kun wanta uummata walitti buusu moo wanta uummata ijaaru? Jettee ofii keetii yoo nama gaarii taate hiriyaa kee gaafattee beektaa? Yeroo wanta badaa tokko yeroo argite hiriyaa kee irraa argite daarekti hiriyaa kee sana dhaqxee obboleessa kiyya kun akkanaa miti akkanatti deema akkana malee akkanan gootu dhiisii wanta akkanaas irraan malu jettee ni beektaa? Tarii inni wanta ta'e wanta gaarii hojjete jennaan wanta gaarii wanta uummata kana walitti fidu wanta hawaasa walitti urgeessu wanta hawaasa wal jaallachiisu godhe jennaan obboleessa kiyya jabaadhu wanta kanaa sirraa tola sirraa bareeda akkanatti biyya ijaaruun nama ijaaruun saba ijaaruun fira jaallachuun wal jaallachiisuun wal kabachiisuun ni danda'ama jettee ni beektaa? Beektu. Wantoota gaarii arginaan irraa fiigdee baddaayyu. Wantoota gaarii arginaan irraa maqxaayyu. Wantoota gaarii arginaan of jibbitaayyu. Kun maaf ta'e beektaa? Jibbaa jalqabaa sanatti fayyadamaatta. Jibbaa jalqaba bu'e sanatti ati akka jaalalaatti fayyadamaatta. Inaaffaa qabdutti fayyadamaatta. Tokko ka'ee peejii banatee nama tokko fuudhee mataa gad deebisee namatu jaal nama kabajamaa nama ulfeeffatamaa nama kabajamaa nama jaallatamaa tokko mataa gad deebisee hudduu isaatti wanta ta'e maree wanta ta'e mataa isaa gad deebisee quluu wanta ta'e irra kaa'ee waan hin taane irra kaa'ee gadhiisa. Namni sun eessaa madda nama naannoo biraati. Inni arrafamu naannoo biraati. Namicha kana wanta sana godheen gaafattee yaa namicha nana wanta kanaa sirraan malu biyya walitti buusaa nama walitti buusaa fira walitti buusaa wanta kanaa sirraan malu dhiisi jetteen hin beektaa? Hin beektu. Jala fiigdee wanta ta'e wanta inni jedhe sana kooppi gootee gad dabarsuu poost gochuudhaan alatti keessaan gaafattee hin beektu. Namoonni keessaan gaafatanii wanta kanaa furanu nama muraasa qofa. Kun maaf ta'e jibbaa gaafa duraa sanatti fayyadamaatta. Nama sana yoo argite keessaan gaafadhuuti abbaa bal wanta kanaati yookaan immoo bakkuma yaadaatti jechuudha. Bakka yaadaatti abbaa bal wanta kanaa sirraan malu takkaa waan akkanaa sirraan argine akkanatti qajeelchuu hin dandeessa qajeelchi akkanatti dhiisi obboleettiitii yookaan dhiisi obboleessa kee jechuun danda'u qabda yookaan keessaan itti dhaquu qabda. Yoo hiriyummaan qabne bakka yaadaa sanatti yaadi cunqoo isaa lafa kaa'uufii qabda. Kanaan jaalalli babal'achuu hin danda'a. Yeroo hundumaayyuu wanta akkanaatiin wal hin hinaaffinu wal hin balleessinu wal balleessaarra warri sooshaal miidiyaa kun keessaayyuu warri sooshaal miidiyaa wal balleessaarra wal xireeffataarra. Oromummaan kanaa miti.
namummaan kanaa miti. Kanaa isin guddisanii abbaan keessan. Akkanatti si qimmiidanii si guddisanii abbaan kee. Akkasii miti. Abbaan kee nama gaarii ta'a. Abbaan kee nama kabajaa ta'a. Abbaan kee nama ulfeeffatamaa ta'a. Ati eessaa barte seedhu nama isa kanaan dura waan akkasii hojjetu jalaa barte. Yookaan immoo jinnii si keessa ummata hawaasa waliin jaallachiifne si keessa jira. Kanaaf obboleettii tiyya, obboleessa kiyya wanta fokkisaa akkasii sana of keessaa baasi. Wanta nama jaallachiisu, wanta ol kabachiisu, wanta ulfina namaaf kennu guutuusaa qabadhuutii deemi. Kana kan si baasu. Kabajamtoota daawwattoota Freeman yookaan sabaan boonfirisaa. Ergaanan yeroo hundumaa kara kanaa isiniif dabarsu ergaa wanta akkanaati. Kanaaf hundumti keessanuu dhukkuba kanarraa of eegaa, of baraaraa isiniin jechaa bakka jirtanutti rabbiin isinii wajjin ta'u wal jaalalli keessan murteessaadha. Hawaasa kana walitti urgeessuudhaaf isin dursa wal jaallachuun murteessaadha. Wantoota gagaarii, wantoota barumsa qaban, wantoota hawaasa kana walitti fidu. Facebook irra baasuudhaan alatti, page irra baasuudhaan alatti wantoota jibbaa faarsu asirra baasanii uummata walitti naqina. Inni Harargee, inni Jimmaa, inni Shawaa, inni Arsii, inni Wallaggaa, inni Iluu, inni Booranaa, inni Gujii, inni Walloo hundumti keessan wal jaalala isa jiru, wal kabaja, wal jaalala isa jiru irratti hojjedhaa malee jibbaa kana waan fokkataa kanaa irratti waan nama jibbisiisu, waan isinirraa dhalachuun nama jibbisiisu akkanaa irratti baatanii wanta ta'e poost gootanii nama hin jibbisiisina. Akka namni isin xireeffatu hin godhina. Akka namni namummaa isaa jibbu hin godhina. Akka namni namummaa kee jibbu hin godhina. Akka namni sirraa dhalachuu jibbu hin godhina. Ati nama hamma taateeti nama kabaji. Nama hamma taateeti nama jaalladhu. Nama hamma taateeti nama ulfeeffadhu. Saba kee ol kaaftee saba biraan cabsinu. Ganda kee ol kaaftee ganda biraan cabsinu. Sammuu fokkataa akkana yaaduu jijjiirradhu. Yaada kee jijjiiri. Addunyaan sammuu yaaddee fagaatte malee akka keetii garaadhaaf hudduu yaaddeen fagaanne. Wanta kanarraa of eegaa. Ergaan keenya asumarratti raawwatee jira. Kabajamtoota daawwattoota Freeman, namoonni chaanaalii Freeman subscribe goone subscribe godhiitii na hordofii viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa. Share, like, subscribe gochuudhaan na bira jiraadhaan isiniin jedha. Fayyaataa horaa bulaa. Am Freemanidha yookaan sabaan boonfirisaatii galatoomaa. Isiniin jaalladha.